Akkam jirtu kabajamoo hordoftoota keenyaa qophii keenya mata dureen isaa sirna gadaa kan jedhu kutaa 5ffaa kan isiniif dhiyeessinu akka armaan gadiitti ta'a. Duudhaalee sirna gadaa keessaa inni tokkoffaan waaqeffachuu. Seerota jajjaboo amantii waaqeffannaa keessaa tokko kan ta'e dhuunfaanis ta'ee gamtaan kan raawwatamu sirna aarsaa, kadhaa fi galataati. Lammaffaan laguu. Laguu jechuun waan hojjetamuu fi nyaatamuu hin qabne irraa of ittisuudha. Innis lubbuu namaa balleessuu, hatuu, sobuu, ragaa sobaa fi waan saalfitee raawwachuu dhiisuu. Sadaffaan hooda. Hooda jechuun waan badaa dubbachuuf arraba irratti nama ulfaatu jechuu irraa of qusachuu yoo ta'u, ulfinaaf jecha Oromoon maqaa biraatiin yaama. Fakkeenyaaf bakka kaan yookiin barqaqeen yoo manatti bu'ee gubee akkuma jiruun hima kana jechuun waan hoodatamuuf bakka sana bishaanni jala yaa'ee jedhama. Arfaffaan safuu. Ijoolleen warra isaaniitiif quxisuun hangafaaf, dargaggoon maanguddootaaf akkasumas hayyootaa fi shamarran bokkuu, kallacha, callee fi caaccuun siinqeen yookiin siiqqee fi halangeen kabajaa fi ulfina qabu. Shanaffaan naamusa. Adaba yookiin amala gaarii ittiin bulmaanni sirna gadaa Oromoo of keessatti qabuu fi haala gaarii uummanni Oromoo jiruuf jireenya isaa keessatti ofii waliin jiraachuu, hawaasa biraa waliinii fi uummata Waaqayyoon waliin jiraachuuf dirqama heeraa fi seera Oromoo keessa jirudha. Ja'affaan nageenya. Sirni gadaa Oromoo bu'uura sirna dimookiraasii fi bulchiinsa gaarii waan ta'eef nageenyi wabii jireenyaati kan jedhu waan qabuuf akka duudhaa cimaa tokkotti fudhachuun iddoo guddaa kennaafi. Sirni gadaa mallattoo nageenyaa qofa osoo hin ta'in mataa isaatiin nagaya. Uummanni Oromoo aadaa isaa keessatti waan hunda dura nagaya dursa. Walumaa galatti sirni gadaa Oromoo mallattoo yookiin fakkeenya duudhaalee asii gadii kanneeniiti. Mallattoo walqixxummaati. Fakkeenya wal kabajuu fi wal danda'uudha. Mallattoo tokkummaati. Bu'uura wal gargaarsaa fi waliif dirmachuu yookiin birmachuu. Wiirtuu araaraa fi nageenyaati. Waltajjii aadaa wal jijjiiranii fi wal irraa itti baratanidha. Kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota keenya hanga qophii kan biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Fayyaa ta'aa.